Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa barattoonni kutaa saddeettaffaa xumurtanii kutaa saddeettaffaatti qabxiin keessan gara kutaa saglaffaatti isin dabarsee baga gammaddan baga milkooftan baga barataa kutaa saglaffaa taatanii. Egaa isin gamanumaa wantiin isin gorsuu fi wantiin isiniif dhaamu egaa barnoota keessan kutaa saglaffaa gosa barnootaa herregaa gama barnoota herregaatiin chaanaalii kanarraa argachuu dandeessan barnoota biraa illee dabalataan argachuu dandeessanii. Egaa gamanumaa wantiin isiniif dhaamu jajjabeessee barnoota hamma boqonnaa kanatti kan isin itti fayyadamuu qabdan ofii keessanii of barsiisuu qabdan jechuudhaaf anis barnoota herregaa kutaa saglaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Mee arraan tana qabiyyee barnoota kutaa saglaffaa sirna barnoota haaraa kanarratti kan qindaa'e hanga tokko mata dureewwan jiran waliin ilaallu. Egaa akkuma argaa jirtan kana barnoonni herregaa kutaa saglaffaan kana fakkaata. Unit 1 jeeti unit 1 piraayimii yookiin unit 1 gubbaarratti akkas mallattoo kana godhee kan jiru kana unit 1 yookiin boqonnaa tokko kunis further on set kunis maal jechuudha tuuta irratti jechuudha yaadrimee tuuta irratti jechuudha. Egaa barnoonni kunis kan inni fudhatu Fred Alloyd jeeti Fred Alloyd 11 Fred yeroon isaaf kenname yeroon kennamuufii qabu gara wayitii pireedii 11 boqonnaa further on set waa'ee tuuta irratti yaadrimee tuutotaa jechuudha. Kun barattoonni kutaa saddeettaffaa xumurtan yeroo kutaa torbaffaa baratanii turtanii. Egaa mee barnoota kana jalatti waan jijjiiru boqonnaawwan barnoota kana jala jiru hanga takka ilaallu. Boqonnaan tokko further on set waa'ee tuutaa irratti kan dubbatu waa'ee tuutaati. Akkasuma gara boqonnaa lamaatti yoo dhufne qabiyyeen barnoota herregaa boqonnaan lama waa'ee maalii of keessaa qaba yoo jenne kana jechuun boqonnaan lamaan isaa asirratti boqonnaa tokko yookiin unit 1 prime jeeti. Boqonnaa lama irratti immoo unit 1 jeetuma jira. Kun garaagarummaa rakkoo teeknikaattis ta'uu ni mala. Takka si'a lama barreessuu hin qabu silaa'ee. Haa ta'u immoo tokko prime jee keessatti adda baasee jira. Unit 1 jee akkanatti cinatti prime jee mallattootti godhee jira. Boqonnaan tokko further on set waa'ee tuutaa irratti. Boqonnaan lama number system waa'ee sirna lakkoofsaati. Boqonnaan sadii immoo solving equation yookiin hima herregaa furuu solving equation himoota herregaa furuudha. Inni boqonnaa unit 3 irratti jiru immoo solving inequality himoota wal caalmaa furuu himoota wal qixaa furuu solving equationidha. Himoota wal caalmaa furuun ammoo solving inequalityidha. Boqonnaa afur irratti immoo introduction to trigonometry waa'ee trigonometry irratti immoo triigii gaafa jiru waa'ee trigonometriin kanneen inni of keessa qabatu saayinii, koosaayinii, taanii, taanjentii kanneen of keessa qabata. Boqonnaan shan ammoo regular polygon danaalee wal fakkaatoo regular polygon jechuun danaalee wal fakkaatoodha. Unit 6 irratti ammoo congruence index similarity gaafa jiru immoo walitti galummaa fi wal fakkaatina jechuu fedheeti. Walitti galummaa fi wal fakkaatina. Tole yeroo salaataatu ga'e kanaaf dhiifama isiniin jecha. Egaa boqonnaan jaha jechuun congruence index similarity
walitti galummaa fi wal fakkaatina. Waa'ee walitti galummaatii fi wal fakkaatinaa kan ibsu akka boqonnaa kana jalatti kan baratamudha. Boqonnaa 8 immoo Vector in two dimension. Sochii kallattiiwwan lama. Vectors in two dimension gaafa jiru sochii yaa'insa kallattii lama. Sochii dimensionii lama jechuudha. Statics in the probability. Kun ammoo carraa ta'umsaati. Barattoonni kutaa 8ffaa xumurtan mata duree kana baratanii jirtanii afaan Oromootiin maal jedha? Carraa ta'umsaa jedhee jira. Egaa kanneen kana fakkaatan walumaa galli barnoonni herregaa kutaa 9ffaa yuunitii yookiin boqonnaa 8 qaba yookiin boqonnaa 9 qaba. Maaliif takka si'a 2 barreeffamee jira waan ta'eef boqonnaa 9 kan qabudha. Meegaa gamanuma boqonnaa tokko kana jalatti hanga takka maaltu jira kan jedhu yoo ilaalle boqonnaan tokko introduction yookiin seensa. Introduction jechuun maali? Seensa jechuudha. Gamanuma introduction jechuun afaan Ingiliffaatiin gara afaan Oromoo gaafa deebi'u seensa. Unit outcomes. Egaa wantoota ijoo unity kana jala baratamu jechuudha. At the end of this unit you will be able to explain fact about sets. Dhugaa jiru waa'ee set waa'ee tuutaa irratti explain gootan ibsitaa. Describe set in different ways. Tuutota kallattii garaagaraatiin ibsitaa. Define operation on set. Akkasumallee qoyyoboota tuutota irratti kan jiru define operation on set kan jiru. Akkasuma demonstrate sets operation using Venn diagram. Tuutota danaa Venniitiin bakka buusuudhaan ibsuu. Demonstrate sets operation unit using Venn diagram danaa Venniitti fayyadamuudhaan. Apply rules in the principles of set theory for principal situation. Akkaataa gartee hojiirra oolmaa tuutota tiyoorii yookiin seenaa isaa kanneen hojiirra oolmaa isaatis haala ta'aa wajjin ni ibsita yookiin akkaataa itti hojiirra oolma'u ni hubatta jechuudha boqonnaa kana jalatti. Egaa answer for activity 1.1. Egaa as jalatti answer jedhee activity kanaaf yookiin yaalii kanaaf deebii kennii jira. Tokkoffaa irratti a set is a collection of well-defined objects. A set is a collection of well-defined objects. Tuunni walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Egaa kana hogguu jiru wanti san sirriitti waan ibsame ta'uu qabaa jedhee. Answer gaafa jennu kana yes or no dhaan ibsuu dandeenya. True or false jechuudhaan ibsuu dandeenya. Kanaaf true jechuu dandeenya jechuudha tokkoffaarra kan jiruuf. Akkaataa gaafatamnetti yoo deebinu set is a collection of well-defined objects. Walitti qabama wantoota sirriitti ibsamanii well-defined ta'uu qabaa jechuudha. Kutaa 7ffaatti baratanii jirtanii. Akkasumallee ammas gaaffii lammaffaa maal jedha? Well-defined set. Well-defined setting akkamiiti jechuu fedheeti. Baarratti not well-defined. Not well-defined kan sirriitti hin ibsamne. Tuunni sirriitti hin ibsamne jechuun tuuta qaceellutti hin ibsamne jechuudha. Well-defined set. Ammallee caarratti well-defined set. Well-defined setiin yeroo jennu tuuta qaceellutti sirriitti ibsame san barreessima jechuudha yookiin san ibsa. Daarrattis well-defined set. Well-defined set. Well-defined set. Kan sirriitti ibsame. Akkasuma irratti not well-defined set. Not well-defined set. Amma kunis maali? Not well-defined set. Tuutota sirriitti tuunni tokko well-defined ta'uu qabaa jechuudha. Well-defined ta'e jechuun maali? Tuutota sirriitti ibsaman jechuudha. Answer for exercise 1.1. Exercise yookiin gilgaala takka tuqaa takka kanaaf deebisi jedhu well-defined set. Well-defined seeniin
tuutota sirriitti ibsaman jechuudha. Tuutota sirriitti ibsaman fakkeenyaaf barattoota kutaa 8ffaa mana barumsaa bultii addaa Addeellee. Barattoota kutaa 9ffaa mana barumsaa bultii addaa Addeellee. Barattoota kutaa 9ffaa mana barumsaa ifa boruu Addeellee. Yoo akkas jennee kun maali sirriitti ibsamee jira jechuudha. Barattoota kutaa 9ffaa yoo jennee immoo kun not well defined. Barattoota kutaa 9ffaa mana barumsaa ifa boruu Addeellee yoo jennee immoo it is well defined. The students grade 9 the student grade 9 Addeellee ifa boruu school. When we say it is well defined. The definition of set is when we define set is the set is a collection of well-defined objects. The sets of well-defined object gaafa jennu sirriitti ibsinee jirra jechuudha. Egaa amma lammaffaa irratti asuma gaafii lammaffaa kanarra yoo dhufne maal jaa 5 is element of A. 5 is element of A. Shammiseensa Aati. 8 is not element of 8 is not element of A. 0 is not element of A. 4 is element of A. 7 is element of kun amma wanti adda baasee hin jiru. Asirratti kan yoo fudhanne not well defined. Not well defined. Asirratti ammoo 0 is not element of A. 8 is not element of A. 5 is element of A. Kunneen 4 is element of A. Well defined. Kun amma sirriitti ibsamee jira jechuu ni dandeenya jechuudha. Egaa tolemee har'aaf seensuma introduction mata duree jedhu kana qofa waliin ilaallee yeroo yoonii fi yeroo itti aanutti isin koomentii jalatti itti nuufi fi kan jedhu yoo koomentii jalatti kan naaf keessan ta'e yeroo itti aanutti waliin kan itti fufnu ta'a. Har'aaf ammoo mee asuma irratti haa dhaabnu. Yeroo biraa walitti deebina gosa barnoota biraatillee kan isin barsiisu ta'a. Har'aaf asuma irra dhaabna nagaan naaf turaa.